Harka fuunee daawwattoota aannolee Global Media Ibsa Partiin Biyyoolessa Oromiyaa Brigadier General Kamal Galchuutiin hoogganamu baasee isin biraan geenna nu hordofa. Haala yeroo ammaa qabsoon uummata Oromoo irra geesse irra jirtuu fi itti deemaa jirtu ilaalchisee Partiin Biyyoolessa Oromiyaa ejjennoo armaan gadii kan qabu ta'uu uummata Oromoof sabaa fi sablammoota cunqurfamoo Empire Itoophiyaa kana keessa jiraataniif ibse. Duraan dursaa rakkoon hamaan biyya kana kan ibidda dhaamne qabsiisaa jiru haala daba ijaarsa biyyi kun irraa ijaaramteedha jenneet amanna. Sababni isaas Empire Itoophiyaa jedhamu kun Empire dabaan sabaaf sablammoota biyya kana irratti fedhii isaanii malee afaan qawweetiin ijaaramedha. Haalli ijaarsa biyya kana mootummaa abbaa irree saba tokkootiin kan bixilame yoo ta'u abbaa biyyaa dachee isaa irratti humnaan sirna gita bittaatiin harqoota gabrummaa irratti fe'ee fedhii illiitota kaabaa qofa guutuuf of tuulummaa isaanii addunyaa dhihaatti agarsiifachuuf kan uummatan ture. Sabaa fi sablammoonni biyya kana keessa jiraatan gaafa tokko hiree ofii of bulchuus tahee biyya isaanii taatu ijaarachuu keessatti osoo hin hirmaatiin yoo nagahan. Hireen Oromoo waaroodhuma gabrummaa kanaan golgamtee yoo nageette. Adeemsa ijaarsa Empire humnaan dhaabbatte kana keessatti uummanni Oromoo baroota dhufaa darbaa keessatti lafaa fi onoota isaa irraa buqqa'uu qofa osoo hin taane duguuggaa sanyiitu irratti raawwatamaa har'a gahe. Har'as warreen kaleessa lafa keenyaaf jecha weerara kallattii afraniin irratti labsuun biyyumaa akaakileen keenya daaddee itti buqqifatan irratti humnaan duguugaa turan. Har'as kanumatu jiru. Kanas qeerroo fi uummanni Oromoo wareegama qaalii kaffalee fuuldura dhaabbachaa kan ture yoo ta'u ammas dachaan fuuldura dhaabbachaa jira. Falmii mirgaa abbaa biyyummaa fi weerara lafa qotee bulaa naannawa Finfinnee Koyyee Facee Galaan Boolee Arrabsaa Tulluu Diimtuu kan biroo irratti yeroo amma guutummaa Oromiyaatti ilmaan Oromoo gaggeessaa jiran irratti dhaabni keenya ijannoo qeerroo fi uummata Oromoo irraa konkuma adda hin baane kan qabu ta'uu ifa gochuu feena. Kana malees haaluma imaammatni Partii Biyyoolessa Oromiyaa ibsutti tokko Finfinneen handhuura magaalaa guddoo Oromiyaati. Sabaa fi sablammiin mirga seeran wal kabajee keessa jiraatudha ni qaba. Lama Partiin Biyyoolessa Oromiyaa Oromoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa bu'aa addaa Finfinnee irraa argata osoo hin taane Finfinneen bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin buluu qabdi ijannoo jedhu qabna. Akkuma magaalota Oromiyaa kamittuu galiin ishees guddina magaalattiitiif oola. Daangaan magaalaa Finfinnee haala waliigaltee chaartaraa kan bara 1995tti deebitee manneen sana booda ijaaraman kamuu bulchiinsa magaalota naannawa Finfinnee jalatti deebi'uu qabu. 4 kana booda maqaa misooma yookaan manneen waliinii jedhuun lafti Oromiyaa taakkuun takka bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif haala kamiinuu akka hin kennamne mootummaa naannoo Oromiyaa gadi qabnee beeksifna. 5 Finfinnee qofa osoo hin taane dacheen Oromoo maqaa federaalizimiitiin Oromoo irraa fudhataman Dirree Dawaa, Walloo guutumatti Raayyaa fi Azeeboo hundaneen Harar olaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qaban ijannoo keenya. 6 qabsoo qeerroon Oromoo kaabaa fi kibba bahaa fi dhihaa gaggeessaa jiru wajjiin jiraachuu keenya dhaamna. 7 gocha naannoo mootummaa Amaaraatiin qeerroo Walloo irra qeerroo Oromiyaa ta'uu. Egaan daawwattoota keenyaa kan hordofaa turtan ibsa Partiin Biyyoolessa Oromiyaa baasee sagantaan keenya kanumaan goolabama sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.